daawwattoota keenya kabajamoo har'amee waa'ee koomattinaan hin jedhina koomii xiqqoo takkan qabadhee dhufe jechuudha. Koomiin tunilleeni waa'ee waraana bilisummaa Oromootiif akkasumallee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif akkasumallee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an kan zammana kaaseetiin durfamu jechuudha. Mee isaan irratti waan xiqqoo waan je'uun qaba jechuudha. Waan hedduu na dhibee fi waan dadhabummaa akka malee waraana bilisummaa Oromoo irratti hanga tokko waan mul'ataa jiruu fi waan qabatamaan lafarratti argamaa jiru tokko kan namni illee dubbatuu sodaatu jechuudha. Dhugaa rabbii keessa fi ijoolleen namoonni biyya keessa jiran namoonni gurguddaan illee dubbatuu ni sodaatan lubbura kan ta'e jechuudha. Beesa sana hanga tokko gabaabseetiin isinittiin wanni feete haa dhuftuuyyi akkam jirtu gara deebiin gara chaanaala Oromoon dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo laayikii godhaa namoota hedduu bira akka dhaqqabeefi daawwattoota keenya warreen maatiin isaanii guyyaa darbe godina Shawaa lixaa keessatti namoonni baay'een balaa jara kanaatiin dhumaniif rabbi jajjabinna isiniif hawwu jechuu barbaada. Akkuma viidiyoo waraabeen viidiyoo yuutuubiin akka waliin keenye na dhoowwee ture jechuudha. Kanaaf asumaan maybe kanallee yoo fudhate gaame fudhate yoo fudhatu baate asumaan karatti jechuudha gara Facebook Oxygen Media Network irraan isiniifin gadhiisa jechuudha viidiyoo kana maybe akka carraa yoo gara yuutuubiitiin fudhate maaliif yeroo hedduu wantoota akkanaa kana gara marsariitii yuutuubii fudhate waan ta'eef jechuudha. Walumaa galatti rabbi jajjabina hawwuu fi aanaa naannootti kan finxaaliyyiin uummata keenya haala saniin taphatte. Egaa daawwattoota keenya har'a wanni nan kun dhufe zammana kaasee namni jedhamu kun akkuma beekamu durataa yookaan hoogganaa faannooti jechuudha. Kan amma yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran warra kana jechuudha. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo namichi kun osoo gara waraana bilisummaa Oromootti hin darbine kaleeda qabsoo jammare haguma muummichi ministeeraa kun aangoo qabatelle dhiyoomaa kana eeguu waraanni kaabaa xumuramee manni Tigraay fi mootummaa gidduutti waraanni deemaa ture araaraan xumuramee nageenyi bu'ee haalli xiqqoo qabbanaa'ee jedhame boodaani isaan kun ol ka'anii jechuudha. Jechuun duraan haa jiraatanii malee mootummaa waliin kan jiraanii sanuma boodan uumamanii jechuudha. Garuu har'a qaama dhugumatti dadhabamee akkasitti biyya naannoo ofii keessaa bahee naannoo biraa naannoo silaa mootummaan bultu naannoo Oromiyaa maqaaf mootummaa qabdu jettu nyaamu keessatti haala akkasii san raawwatuun dhugumatti jabaate dhugumatti hidhannoo gahaa qaba dhugumatti daangaa Oromiyaa dhugumatti mootummaallee harka darbeetuma dhugumatti humnaan seenanii akkas rakkoo kan uummata irraan ga'anii kan jiru fi kuni gaafii guddaadha dhugaa rabbii jabinna jechuun kalee qabsoo jammare uummanni kun kalee qabsoo jammare bar heddumminni tiitisaaf uumaan goone ka jedhan sun agartee Oromoo irratti ni ga'a jechuudha. Wallaahi dhugaadha. Ani amma yoo jabaatte daawwattoota keenya har'a booda viidiyoo lama sadi qofan isin waraaban waa'ee viidiyoo agartee waan Oromootiin wal qabatu kana because yoo gara barumsaa deebi'e akka dur isin barsiise irra naaf wayya jechuudha. Dhugaa rabbii sammuutu nama tuqame jechuudha. Maaliif jennaani namni keenya bakka baruma dhufaa dabra bakka jechuun baruma baraan boo'icha bakka roorroo dhoowwatuu hin danda'u si galee kabarate wal nyaatas deebee kasammu qaba sila biyya bulche biyyaan deeme jettu wal nyaatas deebee walitti roorris biyyaaf hin dhaabbatu sabaaf hin dhaabbatu ufiin tolle sabaan tolle si galee bakka nama garuma ofii guuttatu ka fiigu malee kan rakkoo saba rakkoo keessaa baafne jee fiigu hin argine jechuudha. Mee isinitti hin dheeressu uummanni kun kalee hidhate kalima lafaa ol ka'e dhaabni isaaniillee kaleen hundeeffame hin turre garuu waraanni bilisummaa Oromoo keenya kuni jaran akkam dhuguma rabbitti bakki amma namoonni 27 rakkoon sun irra geessanii jechuun ani waa'ee dulle gaafaaniin dubbatuuf miidhatu nama dhoowwaa seeraatu nama dhoowwaa waan ta'eef miidiyaan seera qaba. Rakkoon kaleessa achitti uumame sun akka malee guyyaa dheengaddaa uumame sun akka malee waan hedduu hammeenyaati. Garuu bakka jiraattonni illee maal dubbataa jiran
waraana iddoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa jirutti wanni kun hammaati waan jedhamu irra deddeebiin dubbatamaa ture. Gaafa kana dura rakkoon achitti aanaa biratti uumamte sanillee walumaanuu quba qabna jechuudha. Sigalee har'allee ani kooyi kajee waraanni bilisummaa Oromoo keenya kun durirraa hidhatee socho'aa jira. Bargaaf Mallasaa saniyyuu biyya tana keessa jiranii har'aa miti gaafa Mallasaan biyya san bulchaa jiruyyuu waraanni bilisummaa Oromoo biyya san keessa jira. Har'aa miti jechuu kiyya qabsoon hidhannoo uummanni keenya illee gargaarsa har'aa miti kan itti jiru jechuudha. Garuu akkamumatti roorrootan ofirraa dhoowwuu dadhabdan. Aboo jara keenya saalfadhaa wallaahi dhugaa rabbii saalfatu wayyaa bara sabni kunillee waraanni bilisummaa Oromoo kuni sabni kun waraana kiyyaa qaama kiyya ilmaan keenya dhiiga keenya jeeti nyaachisee obaasee dugda ofirra bobbaasee galchaa jira. Sila akka mootummaatiin bari waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa hojii deemara hin deemu. Dugdeen irra deeman dugda abbootii isaanii dugduma haadha isaanii irra deeman. Haya yoo akkas taate eega dugda isaanii irraa nyaatanii dhugaa jiraatan sabbata haadha isaanii irraa eega hiikkatanii nyaataa jiraatanii nafsee isaaniin nafsee qabanii jechuudha. Galaan isaanii dugda haadha fi abbaa isaanii irraa hawwan isaanii irraa jechaadha. So rakkoo isaanii irra dhuftoo rakkina isaanii irra dhuftu maaf hin qolanne Oromoon beektota hin qabne moo hayyoota hin qabne moo sigalee barattee bar digrii maasteratti yoo qabaate yoo fidde yoo saba keetiin hin tajaajilu yoo biyya keetiin hin tajaajilu yoo dadhabde san hundaan tajaajilu yoo dadhabde maatii keetii yoo hin tajaajille maatii keetii illee hin tajaajilu yoo dadhabde mataa kee tokkichaa yoo tajaajiluu hin dandeenye maal bu'aan digrii fi maastereetti ati fidde sigalee dhugassin jaabar bu'aan digrii keetii maali dhibba takka digrii daraaddarii maali bu'aan isaa gadhaantii sigalee miti. Doktora maqaa doktorummaa moggaafatanii deemuun yoo saba kan kee hin wallaanne dhukkubsataa saba keetii yoo hin wallaanne madaa saba keetii yoo hin hodhine sigalee imimmaan hawwan keenyaa yoo irraa hin haqne maal faayidaan maali? Aangoon koo baranne dhumte aangoon kuni ani baay'ee na gaddisiise dhugaa rabbi akka malee nama ajaa'ibaa. Teenya asii wal nyaatti waraanni bilisummaa Oromoo kunillee sigalee baay'ee isin komanne nu baay'ee takka isin komanne dhugaa rabbi baay'ee isin komanne in saalfanne isin waliin wallaahi in saalfanne bakka saalfannu jirti jechuudha bakka itti saalfannu jirti waraana mootummaatiin wal lolaa jira adda rakkoon qabu dhiisaa san rakkinan qabu barcuma irratti wal loltaniimi haa waraanni mootummaa kun bar yoo waan feetillee ta'e akka diina kanatti ummata keenyatti hin taphatu baroo waa hedduutu garaan jira waa hedduu kamii wanni miideetti waliin bahi waan hagan qabne kanaaf ani waan akka dhaamsatti dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo illee iddoo qabattan amma fakkeenya bakka Harargee lixaa Naanchaar bakka jedhamutu jira achi keessatti amma waraanni mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo gaafa walitti bu'anii waraanni mootummaallee haa dhiyeessu kunis haa dhiyeessu iddoo waraanni mootummaa irraa dhiyeesse san dhaqanii waan walii qabatanii gara gaara ofii deebi'an jechuudha. Magaalaa keessan ta'an akka xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed biroo maxxanse osoo waraanni bilisummaa Oromoo iddoo qabate san iddoo itti moo'uu argate sani akkuma qabateen irra ture uummanni keenya akkanatti miidhamu. Qabatan gadhiisan galgala kabiraatu dhufee asitti ammallee bakka bu'a rakkoon kanaa jechuudha. Kanaaf saba keessaniif yaada saba keessaniif duuba deebi'aa yaadadha. Sabni keessan rakkoo keessa jira gaafa sabni keessan rakkoo keessa jira seene mootummalleef karaan baay'ee isinitti bal'ataa deema immoo daandiin isinirra jiraattan dhiphataa deema uf ilaala ibiddi isin duddarratti baattanii deemtan haadha keessanii fi abbaa keessantu barcuma isin jala qabu jira kopheen isinarra kaatanii deemtan sababa haadha abbaa irra rakkoon irra gaa jirtu kanaati hubadhaa kana bishaan isinarra dhugaa jiraattan kuni diina jalaa dhafatanii ittiin dhugaa jiraattan dahoon isin diina jalaa itti daheeffattan kun sigalee kootii abbaa keetiitii fi fooxaa yookaan naxalaa haadha keetii harmee keetiiti jechaadha kanarra rakkoon irra gaa jirtu kana uf laalladhaa uf hubadhaa eenyu akka taatanillee uf hubadhaa diinni saba kana maal yaadaa fi akka jirullee uf yaadadhaa warri mootummaa kaangorra jirullee uf yaadadhaa waraana keessa kan jirtanillee uf yaadadhaa ummanni keenya maal keessa akka jiru keessafuu ummanni Wallagga Booranaaf Gujii maal keessa Walloo Harargeen maal keessa akka jiru
bakki waa itti hammaatan bakkeen waanan itti hammaatani sigale kana jechaadha. shawaa keessallee kanneen akka salaaleeti ni beekna walumaanuu. shawaa lixaa silaa yaalumaan itti hammaatteeyyuu. kanaaf uf laalladhaa uf yaadadhaa hundumti keessanuu. immoo namoo bakka itti galu qaba, waan nyaatu qaba, waan dhugu qaba. haraaraa dubbillee hin qabu namni. garuu rakkoon sabaa nama calliseeftu jechuudha dhugaa rabbii. yeroo tokko tokko waa'ee oromummaa tanaa dubbatuun jechuudha hedduun ufti nama qaanfachiifte jechuudha. saba biraa laallee yoo saba keenya laallee jechuudha. kanaaf daawwattoota kabajamtoota keenya maatii miidhamtoota hundumaayyuu rabbi jajjabinna isiniif kennu jechuu barbaanna. viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa. chaanaalaaf namoonni haaraa taatan sabskiraayib godhaa. viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa ta'a.